Luba Saggaayee Yoonaasin jedhama. Luba waldaa amantoota Makaana Yesuus Gimbii kanadha. Waaqayyoon abbaa keenya baay'ee guddaa galateeffannaa. Waaqayyo waan guddaa isaanuuf godhee waa'ee obboleessa keenya faarfataa Addisuu Waa'imaa albama isaa yeroo darbe akkuma hundumti keenya beennu magaalaa Finfinnee keessatti albama 6ffaan eebbifamee ture. Sababa kanaatii fi akka lixa kanaatti qophii guddaa qopheeffannee jirra. Kanaaf amantoonni keenya guutummaan sinodosii kana keessa jiran sabakaa kana keessa jiran lixa kana keessa jiran guutummaanii gaafa 19 fi gaafa 20 sirna galateeffannaa kan irratti nuuf argamaa isiniin jennaa. Keessumaa gaafa 20 waaree booddee sa'aatii 7 walakkaa irraa eegalee sagantaa addaa simannaa kana wajjin kan wal qabatu kana obboleessa keenya faarfataa Addisuu kana waan simannuu fi hundumti keessan walii galaa tu keessaa nafin irratti nuuf argamaa jennee kabajaan isin afeerreerra.